Addunyaa tanarratti sabni cunqurfame tokko gabrummaa jalaa bahuuf ni falmata. Falmiin bilisummaaf godhamu kun kanuma lafaa kaa'amee eegalamu osoo hin taane gootni cunqursaa sabaaf saamicha biyyarra gahu dadhabate qabsoof qaamqee yoo qabsiise qofa. Hayyoonni bu'uura kaayanii qabsoon dhawaatuma guddachaa dagaagaa deemen sirna cunqursaa san hundee dharraasuu eegala. Gootonni sabaaf hadoodan mirgaa fi bilisummaa sarbaman deebisuuf afaan diinni beeku qawwee kaasuuf dirqamu. Biyyoota Afrikaa fi addunyaa irratti seenan kun irra deddeebiin hojjetamee jira. Biyyoonni fi dhaabbileen adda addaatis waggatti guyyaa tokko guyyaa gaddaa fi yaadannoo guyyaa gootota sabaaf biyyaaf lubbuu isaanii takkittii jijjiirraan qabne dabarsanii laatan yaadachuun dabarsu. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis Ebli 15 guyyaa gootota Oromoo jedhamee bara baraan yaadatamuu erga eegalee waggoonni hedduun lakkaa'amanii jiru. Keessattuu erga addi bilisummaa Oromoo bara 1980 keessa hooggantoota isaa bakka takkatti dhabee Ebli 15 guyyaa gootota Oromoo ta'ee bara baraan akka kabajamu murteessee kaase guyyaan kun biyya keessa fi alatti uummata Oromoof sabboontota Oromoo hedduu biratti yaadatamee oola. Guyyaan kun guyyaa qabsaa'onni wareegaman itti yaadataman qofa osoo hin taane guyyaa akeeka isaan irratti wareegaman galmaan gahuuf kumaantamni irbuu isaanii itti haara'umsan ta'ee kabajama. Hedduun ammoo daandii isaan irraa bu'uun falmii bilisummaaf kan itti hiriiran ta'a. Keessattuu guyyaan kun bakka waraanni bilisummaa Oromoo fi jiddugala waajjira Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromootti bara baraan kabajamaa ture. Wirtuu sabboontonni Oromoo itti argaman maratti guyyaan yaadannoo gootota Oromoo Ebli 15 bara baraan kabajamee oola. Sabni goota isaaf lubbuu aarsaa godheef yaadannoo hin goone addunyaa tanarratti hin jiru. Uummanni Oromootis bu'uura kaayame kana jabeeffatee bara baraan guyyaa yaadannoo gootota Oromoo kabajatuu erga eegalee ganna 41 lakkoofsisee jira. Akka seenan himtutti Ebla 15 bara 1980 keessa ture kan hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo 11 gayan dirree bahaa turan dirqama fudhatanii osoo gara Somaaliyaa imalan gammoojjii Ogaaden bakka Shiniggaa jedhamtutti shiftoota Somaalii harkatti bu'uudhaan shiftoonni sunis fixuuf murteessan garuu amantiin akka adda bayan ajajan. Akka yaadametti qabsaa'ota musliimotaa dhiisanii warra kiristaanotaa qabsaa'ota Oromoo san fixu ture. Garuu qabsaa'onni Oromoo miseensonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon sun murtii shiftoonni sun fudhatuuf jiran waan hubataniif nuti Oromoodha yoo nu fixxan walumaan nu fixaa kana achi amantiin addan baanu jechuun bakka tokkotti lubbuu isaanii wareegan. Gatii tokkummaan qabuu fi ergaa gamtooman malee galma bilisummaa hin geessan jedhus lubbuu wareeguun dabarsan. Adda bilisummaa Oromoo haala akkaan ulfaataa keessatti ijaaramee fi osoo mogoleen hin jabaatin hooggantoota olaanoo bakka tokkotti dhabeef taateen sun qormaata cimaa ture. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo yeroo saniif biyya keessa fi biyya alaa turan gadda keessa osoo jiraniiti kan murtii jabaa fudhatan. Osoo hamileen isaaniin bu'in garuu onnee guutuun warraaqsi uummataa falmiin bilisummaa akka itti fufu murteessan. Ebli 15 guyyaa yaadannoo gootota Oromoo ta'ee bara baraan akka kabajamu murteessan. Bu'uuruma kanaan Ebli 15 guyyaa gaddaa fi yaadannoo gootota Oromoo ta'ee itti fufee jira. Kana cinattis kumaantamni ammoo irbuu isaanii itti haara'umsuun qabsoon akka itti fufu kan murtaa'e. Gootonni Oromoo hooggantoonni ABO bara 1980 keessa gammoojjii Ogaaden Shiniggatti dhumatanis Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo yeroo sanii Magarsaa Barii yookaan Bariisoo Waabee itti aanaa Hayyuu Duree adda bilisummaa Oromoo yeroo sanii obbo Damisee Tacaanee yookaan Gadaa Gammadaa Abboomaa Mitikkuu Iggazuu Bantii yookaan Doorii Irranaa Qacalee Marii Galaan Faafam Dooyyoo Falmataa yookaan Caccabsaa Dhaddachoo Boruu fi Dhaddachoo mul'ataa akka turan seenan nutti hima. Haleellaa mudhii cabsuuf fudhatame san booda koreen giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoo walitti dhufuudhaan bara 1984 keessa Ebli 15 mamii tokko malee guyyaa gootota Oromoo bara baraan ta'ee akka yaadatamuuf murtii dabarse. Bu'aa bayii baay'ee keessatti guyyaan kun bara baraan yaadatamaa akka jiraatuuf hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo wixinee jabaa hin daddaaqamne dhaloota har'aatiif boruutilleef kaayanii Oromootti kabaja horan. Uummanni Oromoo ilmaan isaa bilisummaaf jecha dhabe guyyaa kana yaadatee oola. Hiriyaan tokko nama jaalatu fincila diddaa gabrummaa keessatti dhabee fi akka waliigalatti gootota Oromoo bilisummaaf walabummaa uummata Oromootiif aarsaa ta'e guyyaa itti yaadatee oolu.
ummanni Oromoo guyyaa ilmaan isaa baddaaf gammoojjii keessatti dhabe fuula dura if qabee akeeka isaarratti wareegamaaf if qopheessuu fi cichoomina kaayyoo bilisummaaf qabus kan itti mul'isu guyyuma kana ture. Waadaa haaromsunis qabsoon mamii tokko malee akka itti fufuuf guyyaa ilmaan Oromoo irbuu waliif seenan diinni Oromoo akka waan Oromoon goota isaaf wareegame hin qabne fakkeessuun guyyaa kana gattiqqeessuuf dhama'an ni jiru. Kun ammoo qara qabsoo Oromoo doomsuun harqoota gabrummaa jala bara baraan Oromoon akka jiraatuuf warreen duula bal'aa geggeessaniini. Ammas taanan gootni Oromoo baay'een akeeka gootonni Oromoo haleessa irratti wareegaman milkeessuuf jecha osoo falmanii hidhaman ajjeefaman ni jiru. Kumaantamni ammoo kaayyoo fi amaanaa goototaa dirqama keenya fudhadhaa ummata Oromoo ifa bilisummatti baasaa biyyaaf qabeenya irratti abbaa taasisaa jiru qabatanii argamu. Eeyyeen hanga dhugaan lubbuu dhugaaf dabartee dhiigni dhugaaf dhangala'ee fi lafeen dhugaaf caccabtee gatii argattutti boqonnaan kan qabsaa'us ta'e kan irratti qabsaa'amu waan jiru hin fakkaatu. Irbuu namas ta'e sabaaf galan cabsuun cubbuu guddaadha. Saba wayyabaaf kakuu seenuun haa hafu nama tokkoofu irbuu yookaan waadaa galuun cubbuu guddaadha. Waadaa sana yoo eeguu baatan jechuudha. Kanaaf kan gootonni Oromoo baay'een toltus hammaattus daandii dhugaarraa hin maynu jechuun falmitti kan cichaniif akeeka fi kaayyoon bilisummaa Oromoo waan galman ga'iniif jecha falmiin bilisummaaf godhamu ammas itti fufee jira. Yeroo gabroomsan ummata miidhu qabsoof deeggarsa ta'a. Dhawaatuma qabsoon ummataa jabaataa deemuun dhiigni dhangala'u akka malee ol ka'a. Garuu xumurri miidhaa fi dadhabbii qabsoo kanaa bilisummaa gonfatuudha. San booda kabajaa fi ulfina biyya nagaya qabdu misoomtuu fi mirga guutuu irratti qabdu keessa jiraatu kan dandeessu. Yaadannoon guyyaa gootota Oromoo Eebli 15 kan bara 2021 kunis akkuma baratame hamilee guutuun bifa seena qabeessa taheen ummata Oromoo biyya keessa fi alatti argamu akkasumas sabboontota Oromoo wirtuu lafee qabsoo tayan biratti kabajamee kan ooluuf nutis gootota Oromoo bilisummaa fi mirga ummata Oromoo mirkaneessuuf aarsaa lubbuu kafalan seenan bara baraan haa yaadattu jecha warreen yaadannoo isaaniif gootan ammoo ulfina argadhaa jenna. Baga ittiin isin gahe.